Kutaa amma dubbifne irratti mata dureen iddoo kanarra jiru akkas kan jedhudha. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessii jedha. Kuni ergaa yookiin immoo sagalee ajaja of keessaa qabudha. Phaawulos Xiimotewosiin jedha. Mata duree kana jalattitu walii wajjiniin ilaalla. Maal ta'uudhaaf of qopheessi jedha? Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessii jedha. Nama Waaqayyoo ta'uuni adeemsadha yookaan immoo waan galgaluma tokko ta'ee dhumee buluutuun ta'ini waan adeemsa qabudha, piroosesiidha. Waan raawwatamee xumurame utuun ta'e waan jiraataa itti guddataa fiixa ba'aatti deemanidha nama Waaqayyoo ta'uuni. Kanaaf qophaa'ummaa barbaada akka Phaawulos Xiimotewosiin barsiisutti nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Isheema kana duwwaanis rakkisa lammatatti hin deebi'uuti harka keessa wal qabadhaati nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessii jedhaani. Akkuma mata duree isaan irraa fanne gochuudhaaf malee sin dudubbachiisuudhaaf miti. Duubee yookaan immoo baagiraawundii isa jettan kutaa kanaa yeroo laallu Xiimotewosiif ergaan kun sababni inni barreeffameef yeroo kanatti Xiimotewos nama hojii wangeelaa waldaa Efesoon keessa hojjetudha. Hojjetaa wangeelaa yookiin immoo soortuu waldaa Efesoon Xiimotewos yeroo ergaan kun isaa barreeffamu. Egaa Phaawulos namicha kanaa fi akkaataa itti waldaan geggeeffamtu akkaataa itti waldaa keessa hojjetanii qabaa waldaa kiristiyaanaa ilaalchisee qabaa amantootaa ilaalchisee haala tajaajilaa ilaalchiseetu Xiimotewosiin gorsa. Kuni dhimma Xiimotewos qofa wajjin wal qabatuutu ta'in dhimma waldaa Efesoonii wajjin wal qabatudha. Maaliif jennaan wanti gorsi irratti kennamaa jiru akka itti waldaa Efesooniin geggeessan, waldaa Efesooniin bulchan, waldaa Efesooniin barsiisan tajaajilan dabalata waan ta'eef jireenya dhuunfaa Xiimotewosiin qofa irratti kan hundaa'e miti jechuudha. Maaliif jennaan haala amantoota waldaa Efesoontu akka Xiimotewos gorfamuuf barbaachisaadha. Akka tajaajilli isaa waldaa sana faana deemuu danda'utti jechaadha. Amalli waldaa inni keessa jiru ilaalameetu haalli rakkisaa waldaan Efesoon keessa jirtu ilaalameetu attamitti tajaajilli namicha kanaa waldaa Efesooniin gargaaruu akka danda'utti yaadamee kan barreeffamedha. Egaa Efesoon keessatti maanni waldaa Efesoon Xiimotewos keessaa tajaajilu keessaa rakkinni barsiisaa gurguddaan akka ture, rakkinni jireenyaa gurguddaan akka ture dubdubeen ergaa kanaa nutti hima, dubdubeen isaa nutti hima. Akkuma kana sababni guddaan Xiimotewosiif ergaan kun barreeffameef Xiimotewos iyyuu waldaa Efesoon keessa akka inni turu sababii barbaadamee fi barsiisa sobaati. Isa jalqabaa Xiimotewos boqonnaa 1:3 irratti namoonni barsiisa sobaa barsiisanii waan jal'aa barsiisan waldaa keessa waan jiranii fi mandara Efesoon keessa akka itti turtu gochuu koo yaadadhu kanaafin akka achitti turtu barbaade jedha. Ergaa qaba. Xiimotewos inni jalqabaa guutummaan isaa wanni inni irratti xiyyeeffatu cuunfaan isaa maa inni yoo jettani wangeelli jireenya amantootaa keessatti jijjiirama qabatamaa fiduu akka danda'u gara Waaqayyoon fakkaachuutti guddisuu akka inni danda'u barsiisa cuunfaan ergaa sana. Wangeelli jireenya amantootaa keessatti jijjiirama qabatamaa fiduu akka inni danda'u jireenya amantootaa gara Waaqayyoon fakkaachuutti guddisuu akka inni danda'u barsiisa. Ergaan Xiimotewosiif barreeffame. Cuunfaan isaa kanadha. Lallaba mata duree hin qabne miti. Barsiisa mata duree hin qabne miti. Jireenya yookiin immoo dhimma mata duree hin qabne utuu hin ta'in maal nu barsiisa ergaan isaa wangeelli jireenya amantootaa irratti jijjiirama qabatamaa kan fidu akka inni ta'e barsiisa. Maaliif akkas ta'ee maaliif akkasitti barreeffame jennaan jireenya waldaa Efesoon keessatti lallabni gurguddaan jira. Barsiisni gurguddaan jira. Tajaajiltoota ciccimoo qabu. Namoota baay'ee barsiisan qabdi waldaan Efesoon. Namoota tajaajilaan beekamoo ta'an qabdi waldaan Efesoon. Ergaa gurguddaatu achi keessatti barreeffama. Macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 19 yeroo ilaaltani akkatti waldaan Efesoon jalqabde kutaan sun bal'inaan nutti hima. Waaqayyo dinqii gurguddaa magaalaa Efesoon keessatti hojjetee magaalaa waaqa tolfamaa waaqeffachuudhaan beekamtu, magaalaa dinagdeedhaan badhaate, magaalaa wiirtuu aadaa taate kana sadaniin beekamti Efesoon. Wiirtuu aadaati, wiirtuu qabeenyaati, wiirtuu dinagdee yookaan immoo wiirtuu qabeenyaa isa jettanii akkuma kana wiirtuu qaroominaati. Baay'ee cimtuudha. Achi keessatti Waaqayyo karaa Phaawulosiin hojii gurguddaa hojjete namoota Efesoon keessa jiran booji'ee dinqii guddaadhaan gara isaanii dhufee akka itti waldaa taate. Phaawulos kana dabalatee ergamaa Yohaannisiin dabalatee Apholoos barsiisaa cima barsiisaa macaafa kakuu moofaa nama guddaa dabalatee Aqiilaaf Piriskilaa namoota lallabdoota jalqabaa dabalatee waldaan Efesoon namoota tajaajiltoota akkasii qabdi. Garuu tajaajiltoota gurguddoodhaaf
barsiisa gurguddaa akkasii bira dabartee waldaan Efesoon jireenya wangeelaan qabdu. Jireenya wangeelaan jijjiirame hin qabdu. Tajaajilli jira, jireenyi tajaajila ibsu hin jiru. Barumsi jira, jireenyi barumsa sana ibsu hin jiru. Kennaan hafuura qulqulluu kennameera, jireenyi kennaa hafuura qulqulluu sana calaqqisiisu hin jiru. Waldaa rakkoo jireenyaa qabduudha. Kanaafi wangeelli jireenya amantootaa irratti jijjiirama qabatamaa fida jedhee cuunfaa isaa godhatee barsiisaa Phaawulos. Yeroo ergaan kun barreeffamu soortuu ta'ee yeroo Efesoon achi jiru tajaajiltoonni gurguddoon ani amma maqaa isaanii dha'ee waldaa Efesoonitti lallabaniiru, barsiisaniiru. Egaa namoota jajjabaa qabaachuun jabaa naman godhu. Tajaajiltoota jajjabaa qabaachuun jabaa naman godhu. Lallabamuun kophaatti jabaa naman godhu. Kennaan hafuuraa qofti waldaa keessa jiraachuun kophaatti jabaa naman godhu. Maaltu jabaa nama godha ree jennaan dubbii Waaqayyoo isa dhaga'an hin jijjiiramuutu jabaa nama godha. Ganama kana sagalee Waaqayyoo laphee kee haa jijjiiru. Jijjiiramatu barbaachisa. Ittiin jijjiiramuutu jabaa nama godha. Lallaba nama guddaa dhaggeeffachuu jabaa nama godha miti. Lallaba nama baratee dhaggeeffachuu jabaa nama godha miti. Inni kophaa isaatti gadhee miti. Nama barate irraa barachuun, nama ayyaana qabu irraa tajaajilamuun cubbuu miti. Inni kophaatti garuu jabaa naman godhu. Sagalee Waaqayyoo laphee namaa jireenya namaa jijjiiruutu nama fudhatee biyya Waaqarraatti gala. Waldaan Efesoon sababa rakkina jijjiiramaa qabduufi lapheen jijjiiramin amantoota lapheen isaaniin jijjiiraminii waan qabduufi akka seenaa ishee nutti mutti baay'ee waldaa umuriidhaan lafarrallee yeroo dheeraa turte miti. Waldaa barsiisii sobaa fudhatee galagaleedha seenaa ishee akka nutti mutti. Wal'aansoo waldaa Efesoon keessa jiru inni guddaan, inni lallabi irratti ba'e kun, inni barsiisi irratti barreeffame kun, inni tajaajiltoonni irratti wal jijjiiran kun, wal'aansoo waldaa Efesoon inni guddaan jireenya amantootaa jijjiiraman qabneedha. Har'allee waldaa kiristaanaa keessaaf keenyaaf wal'aansoo kan ta'e, tajaajiltootaaf wal'aansoo kan ta'u, amantii kiristaanummaa bara keenya jaarraa keenya keessa jiruuf wal'aansoo guddaa kan ta'e jireenya amantootaa jijjiiraman qabneedha. Jireenyi amantootaa jijjiiraman qabnee jireenyi amantootaa jaamummaadhaan adeemu, jireenyi amantootaa karaarraa maqe, jireenyi amantootaa daandiin qajeelfanne wal'aansoo jaarraa keenyaati. Kadhannaa dheeraa qabna, barsiisa dheeraa qabna, qabeenya qabna, beekumsa qabna, waan baay'eedhaan haala mijeeffachaa jirra. Haa ta'u iyyuu malee jireenyi amantootaa jijjiiraman qabne guddina keenya gara yallaatti geessaa jira. Jaarraa keenya geessa. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 17 hamma 24tti waa'ee jijjiirama jireenya isaanii kanarratti jijjiirami dhugaan akka isaan barbaachisu, haara'umsi garaa akka isaan barbaachisu ergaa isaa Efesoonii barreesse keessatti Phaawulos dubbatee ture. Egaa si'achiidha akka warra saba Waaqayyoon ta'initti maal hin godhinaa jedha, hin jiraatinaa jedha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 17 kaatanii hamma 24tti egaa si'achi akka saba warra Waaqayyoo, akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti hin jiraatina. Yaada waa'een baafne duukaa buutanii jedha. Yaada waa'een baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaa Yesuusiin ani isin gorsa jedhee itti fufee yaada jajjabaa dubbata. Warri saba Waaqayyoon ta'in waan isaan godhan attamitti akka isaan jiraatan, sammuu isaanii akka dukkaneeffame, Waaqayyoon beekuu akka isaan hin barbaanne amaloota warra saba Waaqayyoon ta'inii tarreesseetu isin garuu Kiristoosiin akkasitti hin barreedha. Yaada namummaa moofaa isa duutti jiraachaa turtan kajeella hama isa nama gowwoomsu manca'e of keessaa maal godha? Of keessaa baasa. Hafuura yaada garaa keessanii keessatti haareffama. Namummaa haaraa isa qajeelummaaf qulqullummaa dhugaatti fakkaatti Waaqayyootiin uumame maal godha? Uffadha. Ergaan kuni kan nama Gooftaan beekne miti. Phaawulos namoota waldaa Efesoon keessa jiraniin akka jedha. Waldaa keessa jiru akka nama Waaqayyoon hin beekneetti jiraatu. Tajaajila keessa jiru akka warra Waaqayyoon hin beekneetti jiraatu. Amantii cimsannaa barataniiru akka warra Waaqayyoon hin beekneetti jiraatu. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti hin jiraatinaa jedha. Rakkoo guddaan achi keessa jiru jijjiirama amalaa, jijjiirama laphee akka ta'e ergaan kun nutti agarsiisa. Efesoon boqonnaa 3 amma 5tti yoo dubbiftan rakkoo jijjiiramaa akka isaan qaban, kiristaanummaan isaanii kuni baay'ee miidhamaa akka ta'e, baay'ee miidhamaa akka ta'e akka jedha. Akka warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti jiraadhaa malee jedhaan. Akka isin himmatti jirtan maal mitiidha? Sirrii mitiidha. Akka himmatti jiraachaa jirtan maal mitiidha? Qajeelaa mitiidha. Akka warra kamitti jiraadhaa malee, akka warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti jiraadhaa malee. Ergaan kuni
barasis kan warra waldaa keessa tureeti, bara kanas kan warra waldaa keessa jiruuti. Bara kan warra waldaa keessa jiruuti. Ergaa Phaawulos sadii barreesse Efesooniif, isa duraaf isa lammaffaa Xiimotewos akkuma kana ergaa Efesoon. Waldaa Efesoonin ilaalchisee ergaa sadiitu barreeffame. Macaafa keenya keessatti ergaawwan Phaawulos barreesse keessaa sadii waldaa Efesoonin ilaallata. Waldaan Efesoonii barsiisa gaarii fi barsiisota gaarii akka isheen qabdu argineerra. Geggeessitoota jajjaboo Phaawulos qaamaan itti dhiyaatee isaan gorse akka isaan qabanii macaafa hojii ergamootaarraa hin ilaalla boqonnaa 19 irraa. Garuu ammoo namoota ciccimoo irraa jireenya barate qabu malee Kiristoos irraa jireenya barate akka isaan hin qabne ergaan isaaniif barreeffame nutti hima. Amala waldaa Efesooniin amantii isaaniitti dudduuba deebise. Rakkina isaan qaban 5 dubbata Phaawulos. Rakkina amantii isaaniitti rakkina kaase, nama Waaqayyoo ta'utti rakkina kan isaaniitti kaase, waan baay'ee isaan miidhe rakkoo 5 dubbata. Akka kana jedha. Inni jalqabaa jaalala Kiristoosiif qabdu isa durii dhiifteettaa jedha. Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 irra jira. Boqonnaa 2 lakkoofsa 4. Rakkinni guddaa waldaa Efesooniin mudate adeemsa keessa maal taate jennaan jaalala Kiristoosiif qabdu dhiifte jedha. Waldaa taatee utuu jirtu jaalala Kiristoos irraa kufte. Tajaajila keessa utuu jirtu jaalala Kiristoos irraa kufte. Wanta barsiisa adda addaa barsiisa gurguddaa utuu qabdu jaalala Kiristoos irraa kufte. Mul'ata boqonnaa 2 lakkoofsi 4 jaalala isa dur qabda turte sana dhiisuu kee maal godheera jedha. Sirratti argadheera jedhaan. Jaalalli kun jaalala namaaf namaa miti. Jaalala waldaa sanaaf Kiristoos gidduu ture isa dhugaarra dhaabateedha. Jaalalli waldaan Efesoon dhiifte. Jaalala akkamii qabdi turte? Jaalala isa dur qabdu dhiiftee jedha ergaan sun. Ergaa Waaqayyoo mul'atatti Yohaannisitti fide suni jaalala isa dur qabda turte dhiiftee jedha. Dur jaalala akkamii qabdi waldaan Efesoon? Macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 18 fi 19 irraa akkas jedha. Jaalala waldaa Efesoon duriin isinitti agarsiisa jirra. Warra amanan keessaa baay'een dhufanii jedha. Cubbuu isaanii mul'inatti himatanii jedha. Waan hojjetaa turan beeksisanii jedha. Isaan keessaa warri qoricha namatti gochaa turan macaafota ittiin hojjetaa turan walitti guuranii fuula hunduma isaanii duratti guban jedha. Qarshiin yookaan immoo gatiin macaafa sanaa hamma meetii 25,000tti shallagamee jedha. Waaqayyo gaaf tokko waldaa Efesoon keessatti dhuga baatee akkasii argee ture. Namoota lallaba Phaawulosiin garaan isaanii cabee hojii hamaa hojjetaa kan turan, jireenya jibbisiisaa keessa kan turan, hamma qoricha namatti gochuutti nama miidhaa kan turan, shaakala hamaa keessa kan turanii, sammuun isaanii jaalala waaqa tolfamaatiin kan hidhame, lapheen isaanii jaalala waaqa tolfamaatiin kan qabame, horii hojii hamaa hojjetanii argataa kan turan. Qabeenyaadhaan badhaadhoo warra turanii, lapheen isaanii hamminatti hidhamee warra turetu gaaf tokko lallaba Phaawulosiin garaan isaanii cabee jedha. Fiiganii dhufanii waan hojjetaa turan dubbatanii, qalbii isaanii jijjiirratanii, ani abaluun mana ishee diigeen ture, ani abaluun nagada isaa irratti hojjedheen ture, ani abaluun lubbuu isaa balleesseen ture, kunnaaf hin malu Kiristoosiin arge, har'aa kaaseetti hin deebi'u jedhaniidha. Qabeenyaa gurguddaa akka bara sanaatti Luqaas bira taa'ee kan inni lakkaa'e meetii 25,000tti kan shallagamu jedha. Kitaabatti digimtii hojjetaa turan fuula Phaawulos faa duratti abiddaan gubanii Kiristoos duukaa bu'an jedha. Waaqayyo waldaa Efesooniif seenaa kana galmeessee ture. Qalbii jijjiirrannaadhaan laphee ishee hin caba ture. Amantoonni isaanii balleessanii ijaan jabaatan turani. Amantoonni isaanii cubbuutti kufanii ijaan jabaatan turani. Himboo fuula Waaqayyoo duratti kufu turani. Dhumarra gaafa ga'u laphee jabeeyyitu waldaa Efesoon keessatti biqile. Warra lallabi laphee isaaniitti hin buune, warra kadhatti laphee isaaniitti hin buune, warra laphee isaanii dhagaa godhanii ija jabina Waaqayyoo dura dhaabatantu Efesoon keessaa biqile. Jaalala isa dur qabdu, sana duratti boosu, sana duratti kuftu dhiiftee ta'e Waaqayyo. Eega jireenyi isaanii jijjiirame booddee, eega maqaa gaarii godhatanii booddee, erga ijoollee Waaqayyoo jedhamanii booddee, erga Waaqayyo taraaramanii booddee jaalala irraa kufani. Laphee qalbii jijjiirrannaa irraa kufani. Jireenya qalbii jijjiirrannaa irraa kufani. Balleessanii ija jabaachuu jalqaban. Yakkanii ija jabaachuu jalqaban. Laphee isaaniitu Waaqayyootti jabaachuu jalqaba. Kana argee Waaqayyo jaalala isa dur qabdu maal goote hin dhiifte.
Madaa guddaa waldaa Efesoon keessa ture. Dhukkubni guddaa waldaa Efesooniin qabatee jireenya ishee balleessuu jalqabee kana ture. Maaltu keessaa badee? Jaalala isa jalqabaa keessaa bade. Jaalala isa jalqabaa keessaa bade. Cubbuu mul'inatti himachuu keessaa bade. Yakkeera jechuu keessaa bade. Ani nan jajjabaadha. Ani ayyaanan qaba. Ani fooyyeen qaba. Baratu bara Waaqayyo naa fideedha. Baratu bara eebbaati bara ayyaanaati jechuu jalqabame waldaa Efesoon keessatti. Baratu bara fayyinaati bara nagaati jechuu jalqabame. Qalbii jijjiirradhu namni waliin hin jedhu namis qalbiin jijjiirratu. Waldaan Efesoon waldaa gara jabeeyyiidhaan guute taate. Waaqayyo ganama kana jaalala sarraa kuftetti deebiisiin jedha. Laphee jabeenni jireenya kee kan argate. Laphee jabinni tajaajila kee kan argate. Laphee jabinni mana kee kan argate. Fuula Waaqayyoo duratti gad jechuun kan sitti cime. Balleesseera jechuu kan dadhabde jaalala ganamaarraa kuftee naa deebiisiin jedha Waaqayyo. Ameen. Jaalalarraa kuftee dhiisi deebii lapheen jabaatiin siin jedha Waaqayyo. Akka balleessaa jirtu kan sitti hin argamne, utuu nama miitu akka miidhaa jirtu kan sitti hin argamne, utuu nama ajjeesaa jirtu kan sitti dhukkubne, ajjeesaa kan kolfitu, balleessaa kan kolfitu, jaalalarraa kufaa jirta, ibsaan si jalaa butaa deebii jedha Waaqayyo. Warra jaalala ijoollummaa dhiisan, warra jaalala ijoollummaa irraa kufan, warra jaalala isa bara Waaqayyoon arganii irraa kufan, waggaa 20-30 waldaa keessa jiraatanii isa bara jalqaba Waaqayyoon argan boo'an kan dhiisan, isa bara Waaqayyoo wajjin walitti dhufan jilbeeffatan kan dhiisan, isa bara Waaqayyoo dhoqqee keessa isaan fuudhee Waaqayyootti marman, abbaa kooti jedhanii qabeenya dhiisanii, fira dhiisanii, beekumsa dhiisanii, hiriyyaa dhiisanii, warra bar tokko miila qullaa gooftaa duukaa fiigetu bara Waaqayyo isaan jijjiire, bara Waaqayyo isaan fayyise, bara Waaqayyo manatti godhe, bara Waaqayyo hojiitti kenne, bara Waaqayyo qabeenya lakkoofsise. Garaa jabaatu Waaqayyotti. Garaa jabaatu. Dhiisii Waaqayyoo dhaga'uu dadhabu. Ka'ii Waaqayyoo dhaga'uu dadhabu. Deebi'ii Waaqayyoo dhaga'uu dadhabu. Warra Waaqayyo guddisetu garaa jabaata. Warra Waaqayyo mandara ormaatti dhaqeetti firoometu garaa jabaata Waaqayyotti. Jaalala isa dur qabdu dhiifte jedha waldaan Efesoon. Baay'ee dhukkuba hamaadha kun. Lafa Waaqayyo isaan fuudhee isaan kaasee irraanfatanii baay'ee dhukkuba hamaadha. Macaafa Abboota Firdii boqonnaa 2 lakkoofsa 10 yeroo dubbistanii dhaloonni yemmus turan hundinuu erga du'anii booddee jedha. Dhaloonni gochaa Waaqayyoo hin beekne dhaloonni haaraan hin ka'anii jedha. Dhaloonni Waaqayyoon gochaa isaas hin beekne hin ka'an jedha. Dhaloonni yeroo turan hundinuu erga du'anii booddee dhaloonni Waaqayyoon gochaa isaas hin beekne hin ka'anii jedha. Seenaan macaafa Abboota Firdii baay'een keessan beektu. Barri Abboota Firdii baratti namni akka argetti jiraatu bara mootii miti, bara seeraa miti. Baratti Israa'eloonni karaa miilli isaanii isaan baase ba'aa turanidha. Seenaan macaafa Abboota Firdii akkasii. Namoonni ayyaana qabanii jireenya ayyaanaa baratti hin qabne. Namoonni kennaa tajaajilaa qaban akka Saamsoon fa'aa tajaajila qabu jireenya tajaajilaa baratti hin qabne. Namoonni beekumsa qaban ogummaa qabanii jireenya ogummaa mul'isu. Jireenya beekumsa mul'isu baratti hin qabne bara baay'ee gadheedha bara Abboota Firdii. Maaltu akkas godhe dhaloota akkamii ka'e jedha macaafi qulqulluun dhaloota Waaqayyoonis oolmaa isaas hin beekne ka'e jedha. Baay'ee rakkina hamaadha. Seenaa Israa'eloonni galaana diimaa ce'aniiruudha yoo tittimte hin beeknu siin jedhu. Maa inni galaanni diimaan eessatti goge galaana attamitti dhaabataa siin jedhu. Waaqayyoonis hin beekan waan inni saba isaaf hojjetes hin beekan. Waaqayyo bar tokko kattaa keessaa bishaan baasee nu obaaseera jedhanii abboonni yoo haasa'anii waan akkasii hin beeknu kattaan bishaan hin qabu kattaan kattaadha dhaloota jedhu ka'e. Waaqayyoonis hin beeku oolmaa isaa bara darbees hin beeku. Gaarummaa Israa'elootaaf Waaqayyo hojjete bara biyya Gibxiitii baanee biyya Kanaanii baanee lafa baaneef lafatti galu waan beeknu hin qabnu dhaloota jedhu. Har'a jiraannaa boran keenya mini dhaloota jedhu. Dhaloota Waaqayyoonis oolmaa isaas hin beeknetu ka'e. Dhaloota akkasiitu dhaloota gara jabummaan itti baay'ate. Dhaloota Waaqayyoof oolmaa isaa irraanfate akkasiiti. Warri jaalala ijoollummaa dhiifte jedhee Waaqayyoo komatu kun. Dhaloota seenaarraa fagaate, dhaloota dhugaarraa fagaate. Seenaas kan hin beekne, dhugaas kan hin beekne, dhaloota jireenya isaa qajeeluudhaaf abdii hin qabne. Dhaloota akkasiitu waldaa keessa jira. Dhaloota waan Waaqayyo kaleessa hojjete narra jiraachuudhaaf ija jabina hin qabne. Dhaloota waan Waaqayyo hojjete narra hin jajjabaanne. Dhaloota seera Waaqayyo kaleessa kenne narra jiraachuun barbaadu jedhu. Seerri Waaqayyo tureera. Macaafni qulqulluun tureera.
kakuu moofaan barri isaa dheerateera. Seera haaraa barbaachisa malee inni kaleessaa dhaloota jedhu. Waan nama dhibu garuu Waaqayyo keenya isa kaleessaati isa har'aati. Seerri isaa inni kaleessaa har'a haaraadha. Ulfinni isaa inni kaleessaa har'a haaraadha. Abdii isaa inni kaleessaa har'a haaraadha. Abdii Waaqayyo waggaa dheeraa dura kenneen jajjabaatanii warra akka biraan fa'a utuu ija isaaniitiin hin argin jireenya kakuu haaraa warri jiraatan jiru. Abdii Waaqayyo bara baraan haaraadha. Seerri Waaqayyo hin moofa'u. Abdii Waaqayyo kakuu Waaqayyo hin moofa'u. Ulfinni Waaqayyo hin moofa'u. Dhaloota Waaqayyoon seenaa isaas hin beeknetu warra akkasii ta'anii jechuudha warri waldaa Efesoon keessa. Dhaloota attamiitu waldaa keessan keessa jira. Namoonni waldaa geggeessitaniif hojjetoonni wangeelaa har'a hojjennu har'a tajaajillu dhaloota keessa jirru maqaasaaf seenaasaa beekuun nurra jira. Tarii innoo seenaa biraa barbaada ta'a. Tarii innoo macaafa biraa barbaada ta'a. Tarii innoo dinqii kan biraa barbaada ta'a. Tarii innoo hojii kan biraa laaluu barbaada ta'a. Dhaloota waldaa keessa jiru ilaala. Waldaa guddaan mana ga'u ijaartanii yeroo itti nu gashitan, mana bareedaa akkasii ijaartanii yeroo itti nu gashitan, dhaloota isinii wajjin mana haaraa kanatti sassaabame ilaala. Dhaloota isinii wajjin gammade, dhaloota isinii wajjin isin booda harka walitti rukutu kana mee maqaa kennuufii danda'a. Dhaloota attamii keessa jirtu. Dhaloota attamii keessa jirra. Warra maal yaadu, warra maal hawwu wajjin jirra. Warra maal hojjetu, warra attam jiraatu wajjin jirra. Waaqayyoo yaa geggeessitoota dhaloota kanarratti ija keessa na banu. Yoos nyaata nuu ta'u nuu laachuu dandeessu. Kan hundumaa keessatti Phaawulos Xiimotewosiin akka kana jedha. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Qophaa'ummaan sabaa gara biraatti galagaleera. Qophaa'ummaan dhaloota gara kan biraatti galagaleera. Jaalalli amantoota keessaa kufeera. Namni na barbaaduudhaaf na dhaga'uudhaaf dadhabeera. Ati garuu maal godhi? Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi jedha. Inni kan biraan waldaa Efesoon keessa warra jaalala dhiise qofaa jira miti. Warra amantii isaanii tuffatantu jira. Warra amantii isaanii gatii dhabsiisan, warra amantii isaanii tuffatan, warra amantii isaanii rakasiisantu jira waldaa Efesoon keessa. Rakkoo guddaan inni lammaffaa waldaa sana mudate ergaan kun akka barreeffamu godhe warra amantii tuffatan, warra amantii isaanii rakasiisantu jiru. Isa jalqabaa Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 19. Isa jalqabaa Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 19. Namoonni tokko yaada garaa isaanii tuffachuu isaaniitiin ni jedha. Amantii isaanii akka caccabaa markabaatti urreessaniiru jedha. Waan hin taane godhan amantii isaanii. Waan hin barbaachifne, waan gatii hin qabne, waan iddan kunne, waan kan qabne godhan. Amantiitu namoota keessatti rakase. Amantoota gidduutti amantiin rakase. Tajaajiltoota gidduutti amantiin rakase. Amantiin ni jedhu kun afaan Oromootiin religion ni jedhanis amantiidha mini. Faith ni jedhu amantiidha mini. Lamaanuu amantiidha. Inni Phaawulos jedhu garuu faith isa jennuudha. Isatti Waaqayyotti hirkatanii, isatti Waaqayyotti kooluu galanii, isatti Waaqayyoof bulanii, isatti Waaqayyoo wajjin jiraatanii isa madda fayyinaa ta'e. Isa madda fayyinaa ta'e amantii rakasiisanii. Amantii isaanii akka caccabaa markabaatti maal godhani? Hin urreessani kan gatii hin qabne godhani. Kan hin ceesifne godhani. Kan faayidaa hin qabne godhani. Garaa amantootaa keessatti amantiin rakase. Kanaaf ati nama Waaqayyoo ta'uuf of qopheessi jedha. Garaa dhalootaa keessatti amantiin rakaseera. Garaa namaa keessatti amantiin kan waa'een baafne ta'eera. Namni waan ittiin dhaabatu, waan ittiin jabaatu ibsa jennoo isaa gateera. Jireenya amantii isaa keessatti, jireenya Waaqayyoo wajjin jiraatu keessatti namni waan ittiin jabaatu, waan ittiin abdatu gateeraati. Ati nama Waaqayyoo ta'uuf of qopheessii jedha. Amantoota amantii isaanii rakasiisan, namoota dhaloota amantii isaa rakasiisee dhaloota akkasii waldaa keessaa qabdi Efesoon. Amantii ergaa Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti hiika macaafi qulqulluun. Amantii jechuun jedha waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha jedha. Kanatu amantoota keessaa bade. Jecha ammaa keessatti waan abdatan dhuguma hin ta'a jechuudha amantiin. Hin ta'a jedhanii fudhachuudha. As keessa jecha maaliitu jira? Abdiin keessa jira. Waan abdatan tokko hin ta'a jedhanii fudhachuun maqaan isaa maalidha? Amantiidha jedha. Erga amantii gatee namni abdii hin qabu jechuudha. Waan abdatu hin qabu. Bor kanannaa ta'a. Bor achan naqa. Bor akkasittan jiraadha. Bor biyyi koo achi, bor hojiin koo achi, bor jireenyi koo achi waan jedhu abdii hin qabu jechuudha namni amantii hin qabu.
Amantiin badeera taanaan abdii duukaa bada. Amantiin keenya abdiitti dhamaadha. Amantiin hiikuma isaatiin waan mul'atu hoo'u kenni kan jedhan lakkaa'anii boorsaatti kan naqatan miti kan abdatanidha. Isa gatan waan abdatamu waan ittiin gara fuulduraatti deeman amantii isaanii gatan. Waan ijaan hin argine akka waan arganitti jira jedhanii lakkaa'uudha jedha amantiin. Ibroota boqonnaa 11:1. Waan ijaan hin argine akka waan arganitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Kana isin guyyaa baay'ee dubbiftu tiksiisaa manaa qabdu. Garuu yeroo irra deddeebitanii jettanii jecha gaaffii namatti ta'u baay'ee tas keessa jira. Waan ijaan hin argine jira jedhanii lakkaa'uudha. Si'uma tokko dunuunfadhaati waan hin qabne lakkaa'a. Waan amma sin harkaan jiru, waan amma kiisiidhaan qabne, waan amma hin argamne hin qaqqabatamne dunuunfadhaa lakkaa'a. 1, 2, 3 lakkaa'a. Isa amantiin sirkan jiru adiidha gurraacha jettee namatti agarsiiftu qaqqabdee ittiin lagan ceetuun qabamu. Amantiin waan hin argamne jira jedhanii lakkaa'uudha. Erga amantiin nama keessaa badee namni waan hin argutti malee nama nu jedha. Dhaloonni amantiin laphee isaa keessaa badee Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhee amanuudhaaf abaluu gosa kaleessa du'e kaasinatti agarsiisi jedhee si gaafata. Namni amantii laphee isaa keessaa hin qabne Yesuus Kiristoos fannifameera du'eera du'aa ka'eera yeroo ittiin jettu fidi har'aa dhufee fannifamee natti agarsiisu. Maaliif yoo arge malee namanu keessaa amantiin badeera. Inni utuun argin jiraatan inni akka kana biraan fa'a. Macaafa ergaa Ibrootaa boqonnaa 11 guutuusa dhimma amantii kana waan dinqii dubbata. Inni utuun argin jiraatan inni akka kana biraan fa'a laphee isaanii keessaa bade. Amantoota jireenyi harkatti nagada ta'e, amantoota tajaajilli nagada duraa ta'e, amantoota kadhati duraa nagada ta'e, warra hoo'uuf kennii maleedhaan hin adeemne, warra hoo'uuf kennii maleedhaan hin jiraanne, amantoota akkasitu waldaa Efesoon keessa guute. Yaa warra amantoota waldaa Wangeelaa Oromoo Finfinnee waldaa keessan keessa amantiin kiiloo meeqa? Laphee keessan keessa amantii sin qabdan kiiloo meeqa? Adii namoo gurraacha. Dhaloonni amantii waan argamutti qabateera. Dhaloonni amantii waan lakkaa'amutti qabateera. Dhaloonni amantii waan wal jijjiiranitti qabateera. Warri abbootii amantii keenyaa jennu Waaqa Abiraam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob jennee warri ittiin kadhannu wituu ija isaaniitiin hin argin Waaqayyo isa waaqarra taa'etti dubbatu amananii duukaa bu'an. Gadi bu'ee fuula isaanii duratti utuu hin fannifamin. Gadi bu'ee fuula isaanii duratti mucaa durbaa tokko irraa ulfaamee utuu hin dhalatin. Gadi bu'ee fuula isaanii duratti abidda tokko utuu hin bobeessin. Gadi bu'ee fuula isaanii duratti utuu hin hoo'uuf kenni kana utuu hin jedhin. Wanta tokko utuu hin mul'isin Abiraam ka'ii manaa bahiidhaan dhaga'ee sagaleen kun kan Waaqayyooti jedhee bahe. Ka'ii manaa bahii duwwaadhaan amantiin isa. Isaarra lakkaa'attu miti. Isa arra yoo nyaatame malee, yoo kiisitti naa gale malee, yoo mana koo bira ga'e malee, yoo dhufee harkatti naa kenname malee jettu miti. Amantoota amantiin keessaa badee jireenyi isaanii dikoreeshiniidhaan raawwata. Tajaajilli isaanii foormulaa malee hin adeemu. Jireenyi isaanii foormulaa malee hin adeemu. Isa akkasii gidduutti hiikii amantii dimimmisee, isa akkasii gidduutti hiikii amantii bade keessatti Waaqayyoo as gidduutti nama Waaqayyoo ta'uudhaaf qophaa'aa jedha. Amantoota amantii gatan, amantoota hiika amantii balleessan, amantoota amantii rakasiisan gidduutti achuma gidduudha nama Waaqayyoo ta'uuf qopheessi jedha. Macaafni qulqulluun kan nutti himu Abiraam Waaqayyoon amane inni immoo maalitti lakkaa'ame? Qajeelummaatti lakkaa'ame jedha. Amantii malee fayyinni iyyuu hin jiru. Fayyinni amantii malee hin jiru. Macaafni kan nutti himu amanuun jireenya bara baraa argachuun iyyuu amantii malee hin jiru. Jireenya bara baraa argachuun iyyuu. Erga Yesuus Kiristoositti amantee booddee ani jireenya bara baraan qaba jette abdatta. Innuu amantii malee hin jiru. Amantoonni amantii gatan jireenya bara baraa gataniiru jechuudha. Amantoonni amantii rakasiisan jireenya isaanii fayyina isaanii rakasiisaniiru jechuudha. Amantooti waldaa Efesoon amantoota amantiin harkatti rakaseedha. Inni kan biraan rakkinni isaanii mudate, rakkinni nama Waaqayyoo ta'uu isaan harkaa balleesse, wanti isaan mudate. Amantoota barsiisaa hafuura hamaati